Jaal Muhammad waamicha keenya waamicha walabummaa News Network dhageessee dhufuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Mee amma eessatti dhalattee eessatti guddattee kan jedhuu fi sanirraa nu ibsi mee Jaal Muhammad eessatti dhalatte? Ani bakkin dhaladhe aanaa Gursum Araddaa Ija Gobeessaa bakka jedhan. Magaalaa Bombaas sajjaanis ittiin guddadhe jechuudha. Magaalaa Bombaas ittiin guddadhe hawwina fi hawwii na jirtuu fi hawwii qaama keessa jirtu jechuudha. Maafiin hogguun ani if bare nama guddaa ta'uudhaaf hogguun if bare quuqaaf irraa buqaasuudhaaf hogguun dadhabee kanaan bara 2000 fi akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2005 miilaan Bombaas irraa ka'ee ilaa Jijjigaan akkasii konkolaataan dhufee hogguun Wacaalas ga'een konkolaataa hanga Hargeysaa fi Wacaala jidduudhaan konkolaataa kore malee amma kaan miilaaniin dhufee jechuudha. Egaa magaalaa Bombaas irraa kaatee hamma Jijjigaatti miilaaniin dhufe. Miila keetiin ati yeroodhuma sanuu qaroo qabda moo qaroon qabdu yeroo amma lafni kun lafa baay'ee fagoodha walirraa? Hin qabu qaroo ana amata shaniin qarayyooti jedhame ana amata shaniitiin qarayyooti jedhame garuu waan hundi warra biifte waa alhamdulillah jaanii gaafa san gaaguu himan beeyta shiftiidhaatu sababaama jaani beeyte ansan hundinuu waan natti mul'attu odoon gaafuma tokko alaabaati yette magariisa jaanii sana takkana faarsan sana odoon gaaf tokkoon ijaan harkaa tayyattu na keessa jira malee waa'ee biraatu natti hin dhagayamu natti siin mul'atu bara 2006 shanii oguun akkasii dhufee bara 2006tti akkasittiin amma bidaar amma Ahmad Abdii Hajaami biyya alaa jiru isaatu leenjii naakanne akkatti irbuu seenan akkatti waada seenan akka qabsoo bilisummaa Oromoo itti qabsoo waadatti heerati guutumaa guututti isaan leenjisi. Isaan si barsiise. Ati amma magaalaa mee bakka duraatti si deebisa. Magaalaa Bombaas irraa ilaa Jijjigaa miilan dhuftee sadimmoo hanga Artishee konkolaataadhaan deemte jechuudha. Amma magaalaa kam jirte? Biyya kam jirta tam? Somaalilaand jirta. Mee Somaalilaand kana keessatti ati ofiifuu qaroon qabdu lammata aaliin keessi faana hin jiran yookaan immoo biyya keetirraa baatee jirta. Wanni ati biyya keetirraa baatee fi maalidha? Achitti immoo maaltu eenyu si gargaaraa jira? Eenyu si bira dhaabbachaa jira? Mee kanas uummanni Oromoo akka hubatuufan san itti dhufna waa'ee Oromummaa fi Oromiyaa. Sirri hayyee dhugaadha. Ni bara 2007 hogguun dhufe wannan jalqabe namni yoo waan takka dhabe waa takka dhabuu jette Oromoo ni beekte eegaan qarayyooti hin qabne humnaas hin qabne ta'in aarti bahoo eegan qabne shamaran Oromoodha tarabbii naaqoodu takka fuudhee odoon ilmaan horee shanyiif irraa hambisu tayyatuudhaafin bakka tiyya naabuu tayyatuudhaatiin ani mataa kiyya murteeffadhe rabbiin alhamdulillahi galata san rabbiin yaada san anumaaf murteesse bara 2007 intala takka inni fuudhee adda yaane bara 2009 takka intala takka inni fuudhee adda yaane bara 2010 intala takka fuudhee akkasitti ani arraa aduu galgala arraa kanis wajjin haasa'u kun abbaa ilmaan shaniiti. Maasha Allah. Shamaran dubra sadii fi dardara lama qarooti yan qabu ijoolleen Oromoodhaa duu guyyuu tokko na qabee harkana qabee suuqaa na geesse akkasitti waan rabbiin akka nu irraa sosoora beekte takkaa waan gama haayadaatii fi gama Oromootii fi gama ilma namaa hawaa na gargaaruu waan na cinaa dhaabbatu hin agarre suuquma kiyya san funaannachaatuman ijoolleetiis waa firraa kakkannaatuman akkasitti baatittis $5 anuma firraa murteessee kaniin akkasitti sadaqaa kana $5 wobooti afirraa murteessee bara 2007 irraa kaase ilaa arra aduu guyyaa tokko ka $5 natti waqsiit natti hin taane arra ammoo daa'ima kiyya ka waggaa 11 isaatu naan deemee bakkayyuu na baasee bakkayyuu na geesse walgayya Oromooti jira bakka naan jedhan hunda isaatu na geessa hooggantoota kiyya hunda isaa bira na geessa bakka waa hijiriyaan hunda isaa bira na geessa alhamdulillah.
ما شاء الله har'a duuba akkasitti duuba duraan qarayyoon tuni lama beeyte oguu daa'imni kiyya harkana qabe akka nama qarayyoo takka banamtee fi na mul'ate. ما شاء الله ما شاء الله qarayyoo takkitti na hafte Oromiyaa guyya bilisoomtee alaabaatti ijaan qarayyoo lammadaa guyyaa san naa banamti jechuun akkanaan yaada kiyya murteeffate. waan murteeffadhe illee rabbi kiyya irraan dhabu. Kanuma wajjin tanii si bira darbe har'aa kanin abbaa ilmaan shanii garuu takkallee tanuma rabbiiti haadha warra kiyyaa adda baane ilmaan daa'ima xixiqqaa naa facaafteeti isiin gara baharaa kanaaf gamana ceetee beeytee gamana qottee beeytee ilmaan kiyyaas almaan masruufachaatiin kan waan rabbiin akka guyyaan arkuufis guyyaan dhabuufis guyyaa Oromootu akkana walgayii akkanaati jira bakka akkana marii Oromooti jira naan jaanis inan qadhu ilmaa daa'ima kiyya kana bosona keessa jiru sana kan lubbuusaa naaf kanneen naa wareegame sanatu irratti na jabaatee halkanii guyyaa hirriba na dhabu. Waan hedduu nama gaddisiisu wanni beektee ati amma dubbachaa jirtu amma ofii keefiyyuu namatu si gargaara. Kana biratti haati warraa kee yookaan immoo haati ilmaan keetii si faana hin jirtu ijoollee shan kophaa guddisaa jirta. Sanirraa immoo waan argatte kanarraa immoo waraana bilisummaa Oromoo fi doolaara 5 ji'atti dhaabbataa kaffalaa jirta. Jireenyi kun sitti ulfaatu wanni kun akkamitti waan kana murannoo kana akkamitti gochuu dandeesse? Wallahi dhugaadhaan waan nama ulfaati laakiin hundaa wanni irra jabaadhaan murannoodha. Ati mataa kee murteessitee waa takka sitti ulfaatu hundumaa murannootu irra laafa. Ati silaa qaroon qabdu amma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kanasi waa'ee Oromiyaa kanasi maaltu sitti dhagahamaa jira yookaan akkamitti waa hubachaa jirta? Waraanni kun yeroo dheengadda dubbatte anaawwitti na qajeelchaa ani na hidhachiisadha dhaqee tan lolaa kan jedhu yaadni kee kun baay'ee nama hedduu wannoo harkise. Kanaaf wanni amma kanatti silaa namni warri qaroo qabu namni hedduun kan qabeenya qabu kan beektee barnoota qabu dhimma Oromoo kana kan akkanumatti ofirraa taa'ee hin yaadanne faatu jira. Ati garuu sadarkaa amma jirtu kanarratti rakkina kana hunda dhaabbattee na hidhachiisaa dhaqee tan lolaa waraana kana malee waan biraan qabnu kabajaan keenya waraana keenya kan jettee kaaste. Mee wanta kana yeroo yaaddu akkamitti hubachaa jirta? Waraanni kun hammam gargaaramaa jira sitti fakkaata? Baay'ina waraana kanaas immoo akkamitti tilmaamaa jirta? Asumarraan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo kana warri waan kana dhaggeeffatan yoo jiraatellee mee isaanillee si dhaggeeffatu dheetii yaada? Kanaafuu wanni si kakaasee akkasitti murannoo kana sitti hore kun maalidha? Maaltu sitti dhagahame? Oromoo maal keessa ture jetteeti akkasitti anaannattee qabsoo kanatti jirta? Wanni dhugaadha na anaannachiisee onnee tiyya keessatti hogguu na burqaa jiru biyya ifiifuu nun geenye ta qashinaa fi waa hundaa'u nun geenye qashinnisiitu mudhii uummata keenya kana kute kanaatiitu anaa ijaan qabne kana raafa jedhanii na raafanii konkolaataan na fuudhanii wacaalee na geessa. Qarayyoo hin qabu nama qarayyoo qabu waa basaasa nama qarayyoo qabuutu waa footoo nama kaasa nama qarayyoo qabu halaala waa nama laaleeti waa kun nu arkaati nurraa qabaa jedhan. Yogguun akkasii ilaale duuba waan irraa nafirraa na qabanii na raafanii achi na geessan waan biraatii miti Oromummaa kiyya tahuudha. Oromoo kiyya tahuudhaa fi Oromoon gaafa Afrikaa kana hangafinis isiidha. Hogguu lakkaawwanoo miliyoona 65 tilaa lakkaawwamti. Boodammoo isin biyyarraa nurraa fudhattanii nu jechaa jira. Nu baay'attanii biyya nurraa fudhattanii waan isin deemtanuufu hin beeyne. Saniifuu waraana tokko ha afaan Oromoo dubbatu, ha maqaa kiyya dubbatu, ha quuqa malammiitiyyaa. Odoo gaafuma tokko uleenuu na dhawe nan ulee sana haa dojjitu wayita jettuutu na dhageeme jechuudha. Nama waraana tokko ha quuqa malammiitiyyaa qabu. Hawwaboodhaa yoo uleen na dhawe ulee sana na laalaysitu jechuudha. Ta alagaati na laalaysa malee. Baay'ee galatoomi wanni ati amma jechaa jirtu anaa ijaan qabne kana biyya ormaa kana keessatti raafa jechuun namni hedduun hin beeku akka sakatta'anii biyya keetii miti jedhanii gara biyyaatti si deebisuudhaaf waa yaalii sirratti geggeessaa jiranii. Godhaniitiin na fuudhaniitiin ammas deebi'ee akkasuma godhanii deebi'ee ammasiin akkasii yaalii hedduu godhamanii beeyte. Saniifuu waan akkana nurraa godhaniif hin qaban qabeenya hin qabu. Humna qabaadhee isaan kan dura deemuun qabu wanni qaban Oromummaa keenya ta'uu Oromoon akka ijaan bananne Oromoon akka dammayne
Oromoo burjaajeessu humna Oromoo adda facaasu yaanni isaanii kanuma malee waan biraa diinni keenya haa ittiin birxiin ulaalatuuf hin jiru. Oromoo yoo tokko taate isaaniif gadda jechuudha. Yaa baay'ee galatoomi Jaal Mahammadii. Egaa akka ammaatti jechaa jirtu kanatti ilmaan shan qabdaa kanumarraa'uu harka namaatiin jiraattaa. Kanumarraa'uu immoo waan ati biyya hin qabneef rakkina irratti rakkoo biraa ilmaan keetirraa dararamaa jirta. Kana biraa fi wanni kana kabajaa kana natti horuu danda'u otoon biyya qabaadhee otoo waraanni Oromoof Oromiyaa jiraate anis hin baqadhu namnis dhufee qabee natti roorrisu kan jedhu natti fakkaata yaadni kee yoon dogoggoruu baadheef. Dhugaa odoo waraanni Oromiyaadhaa dhibba waraanni keenya jiraate waraanni nuti akka jechaa jiran Oromoo miliyoona 65 miliyoonni 60 arra solo odoo waraana nu ta'e bilisoomne waraanni amma arra kopheen irraa citte warri ijaan arku biyya keessa fooqii keessa jiru kan makiinaa ooffachu jiru warri makiinaa Oromiyaa keessa ooffachu jiru haalaan ajaa'ibaa jira warri fooqii keessa jaarrachu jiru haalaan ajaa'ibu jira. Siree isbiriingiidhaa hoguu irra rafan namaan sosooti agarteemi lafti Oromiyaatu akkana namaan sosoobu jirti arran nutiif bakka irra dhaabbannu hin qabu waraanni keenya gayaa miti hangummaan nuu jiru sanuu tajaajila gayaa hin qabu odoo tajaajila gayaa nuu qabaate nuuf dabalama waraanni keenya dhibban gayaa hin qabnu waraana keenya guddifannee waraana keenya horsiifannee nabbiitti takka wanni biyya itti taatu wanni mootummaan takka mootummaa itti taatu waraana gayaa qabaachuu waraana sii danda'uudha hawaasni saniif nuti bahara hin qabnu qabeenya hin qabnu diqqaa buufata waaraa buufannu hin qabnu buufanni keenya abbootii qabeenyaati abbootii qabeenyaa fakkeenyaaf laallatanii akka dinquu xayyaasaa gurrumaanii dhagaabee fakkeenya isa hin laallatanii qabeenya arraa fooqiin jaarratanii fooqii keessa ta'anii hawwaboon teenya kopheen irraa citte hirphachaa jiran huccuu irraa citte hodhachaa jiran yaaqii wallaahi waan nama gaddisiisaati waan haala nama ajaa'ibsaati jechuudha maaliif qabeenya kana odoo woboo teenya cinaa dhaabbatanii ijoollee teenya karaa boosaasoon bahara kana deemu jirtee dhihaana qurxummii taate hamileen horteetii fi jira waraana woboo keenya itti dabalaman kaanuu maal siin jechaa jira kaanuu waan nyaatu dhabe maal taanaa ummanni keenya nuti silaa wanni biyya Soomaalii keessa jira qofa hoo odoo hidhachiisan gaaf tokko guyyaa tokko namtichi gurbaan tokko nuun jee akkana nu laaleeti nu dira tokko akkana ta'u jiru nu laaleeti yaa Maxamedow naan jee hee hin jeen isin dilli kun ammayyoo isin hidhachiisan aanaa takka ni bilisoomsitani akkamii hinan jee dubbiisan keessa gallaalee keessa gaddeemteetiin namni yeroo san bakka san taa'u amma toora san irraa dhihaatu toora nama 60 amma 55 ni ga'a namni 60 amma nama 55 hedhannoo gayaa qabu aanaa takka guutuu ni bilisoomsa. Mee uummata Oromoo akkumaatuu jechaa jirtu waraanni gahaanii Oromoon hin qabu otoo waraana gahaa qabaannee hin kabajamnaa biyya ormaa keessatti hin salphannu ilmaan keenyas immoo harka namaan laaltuu biyya ofiitti irratti jiraachuu dandeessi kan jedhu uummata keenya Oromoo warra amma abbootii qabeenyaarraa dinquu dayyaasfaa laalanii hirraan baratanii namni kuni qabeenya qabaa garuu har'a qabeenya isaatirraa waan Oromummaa ta'ee fi irraa baqatee jira qabeenya isaa alatti mancaasee ofii dhafuu lubbuudhaan na baasi jedhee biyya ormaa jiraa kan jedhu kaaste mee warra uummata Oromoo biyya alaa kana keessa jiran warra mootummaa kana deeggaran warra beeytee ammallee biyya alaa kana deebi'anii ilmaan Oromoo hiisisaa ajjeechisiisaa jiran warri akkasii tufaa jira ati immoo namni qaroon qabneeyyuu qabsoo kana nuti bilisummaan nu barbaachisaa walabummaan nu barbaachisa biyya mataa keenyaan nu barbaachisaa jechaa jirta mee jara kanaaf dhaamsa akkamii qabda warra akkasitti Oromoo burjaajessaa jiraniif. Wallaahi warra Oromoo burjaajessaa jiru dhugatti yoo na gaafate hangam turtu Oromoo fi Oromiyaa ni bilisoomti seenaan isaan hin dagattu ammoo taniin ani dhaamsa isaaniif dabar obboleessa keessan biddeena har'aati yacha obboleessa keetii hin jeefatin bariisa har'aati yacha obboleessa keetii hin jibbin gungumattu yoomiyyottu Oromoon ifi Oromiyaan ni bilisoomti miti ni bilisoomti obboleessa kan kee diinatti taatee haatitti fudhattee ablee itti qaran achi as fuutee obboleessa keetii halayyaa hin qotin irraa if duuba deebi
irraa if duuba deebi wanni hin dhaamsa dhaabuuf warra biyya alaa jirus kaarabaataa hin uffatina shiligiin kaarabaataan uffatan waraanni keenya kopheen haa bitatu warri OBDOdha ha ummata keenya hidhaa jiru ha ummata keenya burjaajessaa jiru ha ummata keenya reebu jiru isiniif ta'isi namni dhugumatti namni lafeen Oromoo taate dhiini isaa Oromoo ta'e aslan ila aslanitti namni dhiini isaatiif lafeen isaa Oromoo taate ilmuma Oromooti waan meeru diqaalaa nu keessa guuteeti malee gungumatti diqaalaa nu keessa guuteeti malee ilma Oromoo namni dhugaan lafee qabu waa hin muudhu saba isaa hin meeru saniifuu obboleeyyan kiyya dhaamsa isin dabarsin guyyaa arraa kana carraa qabdan woboon teenya Oromoon teenya Oromiyaan teenya namanni ammatti uka kaayyanna ni baadhanna obsa qabna dandeeyti qabna nuti gungumattuu nama irra if duuba deebi'e badii inni balleessi nuti hin tooynu hin meenu ammoo badii irra if duuba deebi'a irra if qusadhaan ammallee ani dhaamsa isin dabarsu dhaamsa kiyya kana. Baay'ee galatoomi Jaal Mahammadi. Egaa mee wanni guddaan biyya Oromaa kana keessatti waa hedduu nama mudataa ati warra waraana kana deeggaraa jiruufoo keessattuu ilmaan Oromoo biyya alaa kana keessa jiran jireenya gaarii jiraatanii ilmaan isaaniillee rakkoo qabanii mee warra kanaaf akka waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf ati biyya sana keessa teessee akkasitiin dubbachaa jirta warra kaaniif warra biyya nagaa keessa jiran warra waraana kana gargaarsa hin goone yookaan immoo cal jedhee ilaalaa jiru kana hoo isaaniinoo akkamitti ilaalta? Wallahi warra duubaa fi keessa qarayyoon qabne isaanitti ilaalaa waan warra duubaa fi keessatti qarayyoon qabne warra duubaa fi keessatti qarayyoon qabne nama saba isaa quuqamati ilaalu nama saba isaa miidhaatti ilaalu nama saba isaa rakkootti eegu yaa akhi boleessoo waan isaan mindaa isaan harkachaa jiran maashaallah walqixa huyyoo godhe silaa bakka lama silaa akka kiyyata ani arra doolaar 200 silaa mindaa fudhadhe dhibba tokko woboofin mura silaa akka mataa kiyyatti akka dhuunfatti ammoo waraana keessan cinaa dhaabbadha waraanni keessa isin malee nama biraa hin qabu isin malee nama biraa hin eeggatu buufata biraatis hin qabu buufanni woboodhaa isinii gaachenni woboodhaa isinii kan halkanii guyyaa abdachaa jiru isinii kan du'u jiruuf isinii kan dhumu jiruuf isinii ammoo halkanii guyyaa waraana keessan hin dagatina furnoo takka cinaa tokko nyaadhaa cinaa tokko isaanii qooda koobkaa shaahii birciqoo takka dhugaa birciqoo takka isaaniif qooda yaa namni maalirraa nama yosa namummaa isaa hin beeyne quuqama lammeessaa yoo hin beeyne maalirraa namni nama ta'a namni wanni nama ta'uuf quuqama isaa beeku ani eenyummaa if beeku ani maali eessarraa hin dhaladhe maaliif hin dhaladhe maaliif keessa tare maalni itti deemu jira maaltu ni eeggataa ilmi namaa yoo if gaafachuu baate nyaadheetuma dhuguudhaa qofaa dalagadheetuma galuu rafuudha yaanni biitii Oromiyaan jedhan haqa namarraa qabdi ilmi Oromoodha haqa sirraa qaba waraanni Oromoo haqa sirraa qaba ha irdina qaamaa qabu ha ilma Oromoodha haqa sirraa qaba warra qabeenya qabu qabeenya kana irraa galte boru irraa galte uffata tokko adii sirra kaayini boru irraa galte waraana keessin cinaa dhaabbadhu ha irdina qaamaa qabu hasabee keessi cinaa dhaabbadhu seenaan sin dagattu jechuudha seenaan si yaadataa jirti jechuudha eelmoo qilxoo har'a hin duune yaadachaa jirra waaqoo guutuu hin duune yaadachaa jirra jaarraa abbaa gadaa hin duune yaadachaa jirra sheekh Mahamad Rashaad hin duune har'a yaadachaa jirra sheekh Mahamad Umar hin duune har'a yaadachaa jirra sheekh Bakrii Sabaloo hin duune yaadachaa jirra warra baa caajee qubeen barreessa jechuudha har'a isaanii sadarkaa tanaan nuun ga'e namni har'a qabeenya isaatiin woboof quudhe boruma isaan seenaa isaa akkasii dagaayideeti ilmi Oromoo itti raaxeeffatee itti jiraatee itti babal'ataa jechuudha. Saniifuu obboleeyyan keenya arrallee borullee waraanni keenya numa eeggachuu jira isin eeggachuu jira hin rafinaa hirribaa haa waan waraana woboodhaa gumaachuu jirtaniif gumaachi kun gayaa miti hin geenyu biddeena tokko qiniillee hin kunneef amma dura woboo qiniillee hin kunneef qinii biddeena hin kunneef
Gayyaa midhaan gumaachi jiru kun hanga kun maali waan salphaadha. Waan salphaadha. Waan itti dalagachaa jirru. Waan itti hojjechaa jirru. Waraanni Oromoodha. Ifi fuudhee galee mana isaati horee raaxeeffatee haadha mana isaa wajjin ilmaan isaa horee tajaajila ni wallaale. Hin wallaalle. Saba kiyyaa bilisoomsaa fi bosona keessa seenee bosona irraa ba'ee dirree sana keessa lol jira. Allaatti nyaachu jirti reeffa isaanii kan namoonni awwaalle. Waraabessi nyaachaa jira. Jeedallo nyaachaa jirti. Waan isin woboodhaaf gumaachi jirtun kun hin geenye. Raabsii hin geenye. Qabeenya qabdanirraa woboof qaceela raabsaa. Woboof qaceela raabsaa. Wallaahi wanni itti bilisoomtan. Bilisummaan ta'isan isin harka jirti. Akkitti isin harka jirtu hoo. Akkitti isin harka jirtu hoo. Woboo ta'isan jabeessuu. Woboo ta'isan horsiisuu. Woboo ta'isan of kaasuu. Wanni bilisummaa ta'isan keessa jirtu. Tanaa jechuudha. Saniifuu dhibbaa ol kaasa raabsii woboodhaaf raabsii gootan kana gumaacha woboodhaa ammallee hin geenye. Walqixa hin geenye. Lafaa ka'a. Aboo Oromoo harka afur yoo godhan harki tokko yoo gumaacheef harka sadachin adiisiiti. Harki tokko hin gumaachineef woboo. Bakka afur oguu godhanii bakki tokko walqixasi kana waa gumaachitee bire harki sadii fi cinaan hin gumaachineef ammallee Oromoon. Hin gumaachine qusachaa jirti. Yoo qusatte ammoo ifummaa fi qusatte malee wobootiin qusanne beeka. Woboo yoo ammoo har'a gargaarte woboon gargaarree if gargaartee malee beeka. Ifumaaf if gargaarte malee waan woboo gargaarteef hin jirtu. Woboon eenyu? Ana bara. Ana jaala Maamadi warra woboon. Woboo jechuun Maamadi jechuudha. Maamadi jechuun woboo jechuudha. Woboo jechuun Maamadi jechuudha. Akkas. Woboon woboodhaaf waa godhuudhaaf ifumaaf waa if godhu. Woboodhaaf gargaaru ifuma if gargaaru. Yoon if gargaare woboon gargaare. Yoon woboo gargaare if hin gargaare. Woboo akka biraatti itti ilaalina. Woboo ta'isan. Gaafa bilisummaa itti dhihaannu guyyaa harki afur harki lama woboo cinaa dhaabbate bilisummaatti dhihaanne harki lama Oromoo bakka afur gun godhe harki lama woboo gargaare harka lama lafa naatti hafee bire akkasitti gaafa san bilisummaan teenye ifa baata. Gaafa ammoo harki sadii woboo taatee gargaarree tajaajille harki tokko hawaasaa fi haawwan ta'a. If dandeenya jechuun gaafa Afrikaa gaafa san hoogganne gaafa san bulchinaa jechuudha. Baay'ee galatoomii bilchaataa qabu yookaan immoo uummata Oromoof hubannoo qabu namni akka waa hunda hubatu keessaa fi alaanii waa hunda hubachiisaa jirta. Mee qabsaa'ota Oromoo kana hedduu waamaa jirta. Warra kana hundumayyuu egaa seenaa isaanii sirriitti tolchitee beektaa. Qabsoon Oromoo kun amma haala amma irra jiru kanarratti irra geenye moo itti dhiyaanne moo ittiin dhiyaanne jettee yaadda? Amma jaarraa amma keessa jiru kanarratti amma fakkeenyaaf Elemoo fa'aa kaaftee jaarraa fa'aa kaaftee bara isaan qabsoo gochaa turan san keessatti bara Sheek Muhammad Rashaad fa'aa qabsoo gochaa turan san keessatti barri suni Oromoon waluun beektu turte. Amma garuu kunoo biyya adda addaa irraa wal argee jira. Kanaaf qabsoon Oromoo kun akka diinni keenya nu dhabamsiisuudhaaf afaan keessan raadiyoo cabsanuun jechaa turan har'a mee bifa har'a jiru kanaan maal sitti fakkaata? Hammam jijjiiramni dhufee jira jettee yaadda? Wallahi dhugaadha akka gaafa saniitii fi akka amma gulaalan jijjiiramni gaafa sanii fi amma kun garaagarummaa qaba. Gaafa san gaafa afaan Oromoo itti dubbachuun oguu taariikha dhageenyu afaan Oromoo itti dubbachuun namatti ulfaata. Har'a ammoo Ameerikaa keessaa fi Awurooppaa keessa yuunivarsiitii itti barachaa jiran. Itti dubbachaa jiran. Sanii eenyu maaltu fide? Dhiiga ilmaan Oromooti. Dhiiga hayyoota keenyaati. Warra ifin qusanne halkanii guyyaa. Warra lubbuu isaaniitiif kanne. Warra qabeenya isaatiif kanne. Saniitu yuunivarsiitii Ameerikaadhaa, yuunivarsiitii Awurooppaadhaa har'a afaan Oromoo keessaa dubbachiisa malee waa biraatii miti. Saniifuu har'a tarkaanfii takkaan nu hafe. Tarkaanfii takkiitti tan ammoo. Layni tokko oguu roobni guddaa tokko oguu layni dhufe. Yookiin namaan kutaa yookiin namaan kutaa yookiin numa kutan. Har'a qabsoon teenya bakka san ijiti. Irraan geenyee jirra jechuudha. Kutuuni yookiin nuun kutuuni.
Yo arran nun kutte ammoo yo arra tanin isin dhaamso tani yo arra nun kutte gabrummaa takkaa abaabolee teenya hin agarreetu nuti as deemaa jira. Yoo tana irraa wal qabannee irraa wal taanee tokko taanee woboo teenya utuba taanee fi sibiila taanee fi halkanii guyyaa carraaqii yoo goone laga kana ni ceena harka wal qabannee laga kana ni ceena diqaashoo tarkaafuma takkaa nuu hafe insha allahu biidnillahi kariim tarkaafuma takkaa nuu hafe tarkaafii nuu hafte tana harka wal qabannee miila tokko taanee afaan tokko taanee odoo kaan hin doorsisin odoo kaan hin mokorin odoo kaan hin mormin diqqaa guddaa odoo hin jiin namayyuu akkamittiin hidhannoo tan hidhadhaa itti yaanne odoo itti yaanne tarkaafii takkitti tana ni ceena. Bilisummaan teenyallee biyya meeqaatamtutu walabummaatti argachuu ta'a. Oromoo fi Oromiyaa dhiisiti. Saba biraafuu abdii taana. Afrikaa tana guutuutti qawween lafa kaayamteeti uleedhaan amma siikoodhaan daangaatti eeggatanii jechuudha. Lolli hafee biyya Afrikaa ta'amaa qawweedhaan wal nyaachaa jirtu tuni gaafa Oromiyaan sadarkaa tana geesse heera abbaa gadaatiin qawwee lafa keenyeeti ulee siikoodhaan Afrikaanuu daangaasii eeggatti. Oromiyaa dabarree. Hayyee. Fakkeenya sani maaliin keenya tokkummaadhaan wal cimsuudhaan wal jajjabeessuudhaan ummata keenya jaaruudhaan hirriiba wal kaasuudhaan wal dadammeessuudhaan yaaqii warri qarayyoo hin qabneen akkanatti halkanii guyyaa hirriiba dhabaa jirraati. Warri qara'ee digirii meeqaatam qabu hammindee meeqaatam fudhattu ka ardha woboo cinaan dhaabbanneetu garaana nyaata. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waan garaa nama gaddisiisaati. Waan garaa nama gaddisiisaati. Dhugaadha. Obboleeyyan kiyya hirriiba haa kaanu ammallee hin kaane hirriiba haa kaanu. Hirriiba haa kaanu. Walla gallixaa waraanni amma haa woboodhaa ka jiru gayaadha gayaa miti. Walloo ka jiru gayaadha gayaa miti. Baale ka jiru gayaadha gayaa miti. Harargee ka jiru gayaadha gayaa miti. Shawaa ka jiru gayaadha gayaa miti. Boorana ka jiru gayaadha gayaa miti. Gujii ka jiru gayaadha gayaa miti. Dila kana wal geenyee ulee samitti ol darban waraana Oromoo malee lafa akka lafan bu'e. Ulee samitti ol darban waraana Oromoo malee akka lafan bu'e. Oromoon kaatee akka jirtutti lafaa kaatee hidhachuu carraa qabdi carraa qabdi. Carraa takkitee tana arra aboo warra raamil kaa warra biinuu haa godhuti. Obboleeyyan keenya lafaa ka'aati. Lafaa ka'a warra raamil kaa warra biinuu haa godhuti. Lafaa ka'a carraa kana haa raamil ka'uunu. Carraa kana haa raafaa ideeffannu. Ammoo karaa keessa dhaabbatee konkolaataa narra bahinii yoo hin jeeni taati. Hin taatu. Hin ta'u. Irraa maquun qaba yoo hin qabanillee irraa jechisi qaba. Lubbuun fadha. Dhugaadha. Namni bilisummaa fadhu woboo cinaa dhaabbatee karaa woboo galuu. Afaan qawwee malee waan nuti waan argannuun hin jirtu. Hayyoonni keenya ta'us hayyoota keenya taatus sheekootii teenya taatus ulimaa teenya taatus abbootii amantii taatus abbootii gadaa taatus nuti ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkooti. Amantii adda addaa haa qabaannu. Takka wanni irratti hundaa'uu qabnuti. Woboo fi Oromiyaa. Hundaa'uun keenya wanni irra hundaa'uu qabnu. Woboo fi Oromiyaa. Tokkummaan keenya wanni waliin fida. Takkitti woboo tana. Namu amantii isaa haa deemmatuuni. Amantii isaa abbaati. Laakiin ammoo tokkummaa wanni nu godha woboodha. Woboo teenya jabeessuu. Woboo teenya eeguu. Woboo teenya tajaajiluu. Namni arra woboo eeggate. Namni arra waraana eeggate. Nama Oromiyaa eeggate. Yaaqii akhiraahu addunyaan seeshafiitii janna. Akhiraa sinqiidhaa janna. Sinqii akhiraaf kaayyatan. Sinqii akkasiiti namni arra woboo harka bira kaayyate sinqii akkasiiti jechuudha. Borumatti waara. Borutti gammada.
Wanni ilmi namaa sadaqaa harka jala qabanii sadaqaa nu kananiif ibidda boru akka rabbiin najaana baasu. Aboo gabrummaadha rabbi irraa nu haa baraaruuti. Lafa ka'aadha. Seesheef qabadha Oromoo teenya jaa. Seesheef qabadha. Amallee Oromoo teenya ga'aa miti wanni isin baasu jirtani. Ga'aa miti wanni isin amallee baasu jirtani. Seesheef qabadha. Seesheef qabadha hoguunje. Mataa kiyyaarratti as deebi'a. Anuu niin dabalaan jechaa jira. Hangi kuni maali? Ilmaan har'a kanii abbaa ilmaan shanii kan haati ilmaan bira hin jirre kan kophaatti ilmaan guddisaa jiru. Haadhumani beltee hafittu. Habbosoon san keessa jiru irra caala. Habbosoon san keessa jiru irra naan caalu har'a na harka jiru kun. Kana ardaa bariisa kiiloo takka arkuufis irraan kaayaaf dhabuufis ittiin dhiisa. San hoo eenyu itti yaadu jiraaf? San eenyu itti yaadu jiraaf? Nama akka dhuunfaa itti yaadu jiruuf ni jira. Waraana woboodha aboruutu arraa. Isaatu tajaajilu jira jennee namarra keenya irra eenyu ni jira? Hin jiru. Nu guuturraa waa qaba. Ka hir'ina qaamaa qabu, ka fayyaa qabu, ka hayyuudha, ka olimaadha, abbootii gadaa, haawwan keenya, shamarran keenya, woboon numa kana keessa jirti. Numa kanarraa waa eeggachaa jira. Warri dhumu jiraniifis numa kana jechuudha. Obboleeyyan ani wanni warra isa isin harkaa qabu. Halkanii guyyaa ani miidiyaa kana eegaan harkadha. Carraaqqiin tiyya. Woboo tiyya jabeessuu. Woboo tiyya ijaaruu. Qayroo jajjabeessuu. Ummata dammeessuu. Ummata lafaa kaasuu. Hanga bahaariin na deebisu takkatti bakka makiinaan na geessu takkatti fi bakka konkolaataan na geessu bakka Oromoon jirtu miilaan dhaqee tana numaan ja'a. Yoo mataa namuran wayii akhiraa dabra. Qabanii yoo na qaalanis akhiraa hin dabru. Akhiraa hin dabru. Nadhi gamadarraa hin caalu. Nadhi gamadarraa hin caalu. Elama qulxuurraa irra hin jiru. Sodaadhaaf bakka Oromoon jirtu irraa if duuba deebi'ee hin qusadhu afaan kiyya. Hirribaa ha'a maan ja'a. Arraleen maan ja'a. Tabii alaa jirtuu fi tabii keessa jirtu. Yaa Oromoo. Yaa Oromoo. Biyya nun geenyeetu Jibuuti. Kutaa takka ka Oromiyaadhaa hin geessu. Somaalilaan kutaa takka ka Oromiyaadhaa hin geessu. Kutaa Harargeedhaa hin geessaa lameenuu. Kutaa keenyaatu irra qabeenya qaba. Dhugaadha. Irra macdana qaba. Irra qabeenya qabna. San macdana keenya san qabeenya keenya san maaltu itti fayyadamuu nu dhoorge. Gabrummaa amata 150. Akaakoo kiyya rabbi haa rahmatuufi. Maal naan jiru kun haasa'u. Suguda waan jedhan khillaa kaji suguda yaan sani beektaami. Sanitti bishingaa nu safaraniiti. Suguda kudha lama nu safaraniiti. Khaanis tumaa jaanje khaanis daakaa jaanje. Hogga intalti suguda kudha tokko intalti daayide. Khana suguda tokko irraa dadhabde je. Suguda takkichisa ka dadhabde san. Hi dadhabde dila kana daayide ama dila kana daayide hin jenneeniiti. Tumaa fi rukutaa harka ijetiyaati inaan jee akaakon. Miilaan magaalaa Bambaas irraa kaaneeti adaretti. Guyyaa alhadaa yoo deemee geessu baana jee fi dhadhaa. Hidhaa baatii 5 amma baatii 6 nu murteessaa turre ni jee. Yoo deemee geessu baana. Deemoo horii inni teeffate irraa dhadhaa horii inni teeffate irraa raafate. Kanniisa amma daagura inni ulate deemerraa guurrate. Yoo inni geessu baate. Wanni isaa ta'u gidiraa fi reebimaa fi burjaajiidha. Wanni isa eeggata. San akka firraa hambifnu. Akka san firraa hambifnu. Baay'ee galatoomee. Keenya amma bu'uura. Ayyee jaalakiyya.
baay'ee galatoomi Jaal Mahammad. Mee egaa akaakayyuun kee akkuma tu jettee qabeenyuma isaa ofuma isaatii hojjetee deebisee immoo namoota yookaan immoo impaayera Itoophiyaa kana gibira gabbaruu isaan taa'anii nyaatanii kan daakus Oromoodha, kan hojjetus Oromoodha, kan nyaatu nama biraati. Namoonni tokko tokko mee yaadaate amma kaafte kana wal qabatee nuti Itoophiyaadha warra jedhu jira. Amma immoo mootummaa Oromooti jira jedhan. Mootummaa Oromoo jiraachuu kana wayi dhageessati silaa qaroo hin qabdu hin argitu. Warra bilisoomni jedhu jira. Mee kana lamaan jidduu maaltu sitti dhagahamaa jira? Warra amma ni bilisoomne jiru warra keessaa fi duuba qarayyoo hin qabne. Warri gurri duudaadha. Ha gurra rabbi irraa cufee gurra rabbiin kan hin eef. Warra qarayyoo rabbiin kan hin eef. Qarayyoon qalbiidha. Warra qalbii hin qabne. Odoo bilisummaan jiraatte. Odoo birmadummaan jiraatte. Odoo walabummaan jiraatte. Ijoollee qayroon Oromoodhaa shamarran Oromoodhaa qurxummii maaltu nyaachisaa jira? Qurxummii maaltu nyaachisaa jira? Gabrummaadha. Baqaa. Gabrummaadha. Gabrummaa nyaachisaa jira. Biyya ifii itti dhalate. Biyya ifii itti gudate. Barnoota ifii barate. Barnoota dirqii. Har'a hummaa ittiin fayyadne. Kan lubbuu isaatiin oolchine. Kan abbaa isaa hafuura ittiin fudhachiifne. Barnootaa barnoonni san barnootaa miti. Barnootaa miti barnoonni san. Lubbuu bakka dhabdeet ijoollee qayroo Oromoodhaa qurxummii nyaachisaa jira. Qurxummii nyaachisaa jira. Halkanii guyyaa galgala kana itti fiixaa konkolaataa lama ijoollee Oromoo na biraa fiitee karaa boosaa kana qotti. Lubbuu isaanii bakkaan dhabanii ijoollee hukuun qoqqoradhee hukuun odeeffadhe. Woboodha gargaartanii isin shaneedha. Nyaata isinii kannaa fi isinii tajaajilaa. Tajaajiltuudhaaf lubbuu teenya bakka dhabneeti bakka itti jiraatnu maamma keenya obboleessa fayyadamneeti. Tanaannu yaasaa naan jaa jechu ijoolleen. Maaliif yaatanii kun jennu? Ol ja'a anu ni hidhadhaati. Haa waliin hidhannu nu yaasaa kun jeeni. Woboon sanuu bakka jirtu hin agarreehi. Woboon sanuu bakka jirtu hin beeyne. Waraanni keenya gayyaa miti yoguun juuqa. Ijoolleen gayyaatu tuni silaa waraanni keenya gayyaa ta'e. Bakka yu jiraate ijoolleen tuni ni agarte. Hin baqatan. Ijoolleen tuni ni agarte silaa. Waan waraanni keenya gayyaa hin taaneefi woboon tuni bakka jirtu hin agarree bakka jirtu hin beeynu tanaa ijoollee jechisiisa jechuudha. Dhugaadha. Saniifuu ammallee irraan deddeebi'a waraanni keenya gayyaa miti. Gayyaa haa godhannu. Gayyaa haa godhannu. Akkoontii tolchineefi akkoontii godhaniifi. Yaaqii Oromoo miliyoona 65 miliyoona 50. Yoo guyyarraa qarshii takka. Guyyarraa qarshii takka. Yoo akkoontii tana itti darban. Miliyoona 50 taatu. Hin taati. Hin caalayu. Waraanni keenya tajaajila qajeela ni geessisa qabaatee takkatti. Ni geessee. Guyyarraa yoo qarshii takka itti darban walii galanii miliyoona 50. Miliyoona 50. Hingaa. Walii galanii guyyarraa qarshii takka. Amma guyyarraa doolaara takka. Yoo akkoontii itti darban guyyarraa doolaara miliyoona 50 ta'a. Dhugaadha. Maalanii baatitti hoggunaa dhoo itti eessa dhaqa. Waraanni keenya fantasiyaa taasisa hoggaas. Irraa qusachaa jirra malee waan dhabne jechuudha obboleessa kiyya. Galatoomi mee warra amma immoo yaada ammaati kaaste keessatti namoonni ijoolleen baqatanii jiranii jetti. Kana booda amma Oromoo baqatuu fi amma waraanni bilisummaa Oromoo bakka hunda keessatti kutaa Oromiyaatu lakkaa'aa turtee kutaa 11 lakkooftee jirta. Waraanni gahaa miti jettee jirta. Mee amma ijoollee kana booda biyyaa bahuudhaaf yaada qaban biyyi ormaa kun maal fakkaata? Nama hedduutu nu biraa asirraa bishaan galaanni irbaata qurxummii ta'aa jira jechaa jirta. Warra kanaaf yaada akkamii qabda yookaan immoo dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Yoo baqatan furmaata bilisummaan ni dhufa yookaan immoo hanga akkamitti jiraatu biyya ormaa kana keessa haalli jireenya biyya ormaa kana
maal fakkaata jettee uummata keenya ibsita. Waan bilisummaan biyyattii jedhee biyya ormaatti barbaadu. Bilisummaan biyyattii haraa dhabe. Biyya ormaa ittiin harkadhu. Raaxoon biyyattii haraa dhabe raaxoo biyya ormaa ittiin harkadhu. Duuti eega du'a naa taate. Qurxummiin eega na nyaate. Eega dhihaana qurxummii eegaan ta'e. Wobootii keessatti beelaawee wobootii keessatti dheeboodhee wobootii keessatti qunceen fi solonqeen hanarraa kaatu waniin dhaamsa dabarsuuf ka ammaa dura behe ka ammaa booda immoo biyya ta'e keessatti biyya fi keessatti du'an malee keessa dhuman malee irraan yaa'an hanga ka ammaa dura behe ka ammaa booda biyya teenya keessaa kan baane akka biyya teenya keessa du'u akka biyya teenya keessa dhumnee dhabamnu namni lameen hafu bilisummaa fi birmadummaa fi walabummaa haa harkatu namni lameen hafu. Hayyee galatoon. Meegaa amma wanni Itoophiyaas warri Itoophiyaa dhufiin jedhu warra ijaa fi gurra hin qabne ijaa fi gurra jechuun qalbiidha jette. Galatoomi dhaamsa guddaadha. Gara fuulduraatti amma Oromiyaan ni bilisoomti bilisoomuun ishee nafuu jettee jirtaayi. Mee ati akka nama tokkootitti Jaal Mahammad seenaa Oromoo kana gara duubatti si deebisa. Seenaa qabsoo Oromoo kana eegaa barattee leenjii fudhadhe jettee amata meeqa qabsoo kana keessa jirta? Gara miseensa adda bilisummaa Oromoo eega taate amata meeqa? Guusii gabaabse bara 2006 kaasiiti ilaa arra. Maasha Allah. Bara 2006 kaasi ilaa arra. Harki kiyya xiqqaatu guddatu doolaarri 5 kiyya ifduuban deebine. Abbaa fedha haa nyaatu abbaa fedha haa dhiisu seenaa isa gaafata. Ani ammoo seenaan biitii tiyyatti qabdu. Giyaan biyyattii itti qabu. Bahaatiin jira. Ha ammoo narraa fuudhee nyaatu. Odoo woboodhaan hin gahin seenaan boruu na gaafatti. Seenaan boruu isa dhiyeessiti. Gungumatu warraa hafaa miti. Ani akkuma mataa keeyyatti geeyaa keeyyatti niin taphadha jeetiin niin baha jeetiin qoodee bara 2006 yaadaanis harkaanis afaaniinis. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ardhaa ifa bilisummaadhaa ardhaan arka. Haa miidiyaa walabummaadhaaf na affeeranii ana qarayyoo hin qabne. Namattuu na lakkaawwanii duraan ka qarayyoo qabu nama seehun turreeti. Adda ka qarayyoo hin qabne. Namaa hotee lakkaawwamee hisaaba seenee miidiyaa walabummaaf na affeeruudhaaf isiniin galatoonfadhaa warraan. Galata irraa fi kuni dirqama keenya galata miti galata hin barbaachisu. Baay'ee galatoomi deebisiitii mee duratti ijoollee kiyya kanaa fi ruuza kiiloo tokko yoon argee yoon dhabeesii sanin irra kaafii jette amma ati ijoollee shanan guddisaa jette jidduutti duubatti yaada ati duratti kaafte san qabachaa waan hin tureefan jidduutti si gaafachuu hin barbaadu. Mee ni gaafadhu. Amma egaa nyaata kana sumatu ijoollee kana hojjetee laata fi ofiifuu qarayyoon qabdu nama si gargaaru jira moo akka ofuma keetii hojjettee laattaaf ijoollee keetii? Wallahi ifumaa fi kophaatti hojjedhaa fi hoguun bisaan biraa deemuu suulaatti cufeetiin harra cufee balbala cufeetiifiin suuqaa seenaa. Mucaan daa'ima yeroo mucaan daa'imni narraa dadhabee gattaa'es hoteelatti achi maqeetiin bilchoo biteetiifiin akkasii ijoollee fidaa. Gabrummaa tana qabaati warra koon qabdu. Galatoomi Jaal Mahammad. Mee ijoolleen teetun ijoollee shan ijoolleen tun mana barumsaa ni dhaqanii ni baratanii. Ati waraana gargaaraa jirta. Ijoollee tiyya caala waraana kiyyatu naa caalaa jettee waraana kana bira dhaabbachaa jirta. Namni yoo biyya alaa kana keessa jiraatee namni Oromoon waan kana daawwatu kuni seenadha. Ijoolleen kee kuni kutaa meeqa baratu namni mana barumsaa seene jira yoo seenuu takkaa naan barane takka kanaa barachaa jiru hin jiru.
jireenyi hiyyaa'u jireenyi na jabaate gamanan oromiyaa yoo ol deeme na jabaate asii bakkaan keessa jiru na jabaate ijoolleen waa takka tannaa barachaa jirtu hin jirtu waan takka ta gargaartaa tanni harkees hin jirtu ilmi oromoo haa taatu takka hamma dura gargaarsa warra biyya alaa taatus warra biyya keessa taatus kana gargaara hin jiru ummatuma islaama Nabi Ahmad khanii keessa deemu yoo taate malee gargaarsa gama haayaddaa taatus gama mootummaa taatus takka amma dura khanii wali qunnamne hin jiru waraqaa yoo inni leellisanillee hin qabu. Maaliif si dhorkatan? Nan dhorkane naa tuffeen. Meeqa? Biitii yaa'uni bilisoomtii booda biitii yaa'uni bilisoomtii biyyattii yata bilisoomtettiin galaa abjuun qabaa jechuudha. Hayyee galatoomii hedduu garaa nama nyaataa ijoollee tana akkasittiin mana barumsaan qabanii haadhaan qabanii akkasumatti yeroo dhukkubsatanoo akkamitti yaalsifta amma ijoolleen kun namni silaa dhukkubuun namni fayyaa qabu guyyaa tokko numa dhukkubsata ijoolleen tun immoo daa'ima yeroo isaas jalaa dhukkubsatanoo akkamitti mana yaalaa waraqaa malee biyya sanitti sin rakkisu. Dhuga nama rakkisiisa waan sirra jiraata ka waasumarraan oolu haa ta'u ammoo ogguun mana yaalaa geesse nama takka takka haa rabbiin rahmata keessa haa biyya tana keessatti hin dhabanii haaluma akkasiifaan itti jiraadha jechuudha. Nama si gargaara namatti ijoollee jedhee si yaalchisa. Ogguun mana yaalaa geesse konkolaataa fuudhanii faa haakimanii geessan warri haakimni achi keessaa faa dawaanni kakkananii fi maallaqaas hin qabu hogguun haa deemii barbaadadhu naan jiru numa jira haa maaliin isin jaa hayyee ni yaalisii si fudhanna kanaa jiru numa jira. Baay'ee galatoomii mee uummanni Oromoo amma fakkeenya fi sibira dhaabbachuudhaaf yoo namni beektee amma waan nuti haasofnu kana nama hedduutu argadhee yaada. Kanaaf Oromoon yoo si gargaaruu barbaade kara bilbila keetiin si argachuu hin danda'a jechuudha. Yeroo hunda bilbila si harka jiramoo nama biraa harka jiramoo akkami? Bilbila harkaadhaan nuun niin qaba bilbila lamaan qaba. Tokko kan isin dubbadhu kana kunooti kan nama qarayyoo qabuutu naaqa qajeelcha harkaa immoo ifirraa hin qaba harkaa siifin hima. Kanamma ani qabu kuni ni dalagaami? Ni dalagee. Hayyee sanuma namaa kennina yoo namni nu gaafateef jechuu kiyya. Mee dhiifama wajjiniin ijoollee kee hundaa'u yeroo tokkicha sibiratti dhufanii otoo cinaa taa'anii baay'ee natti tola uummanni Oromooillee akka arguu fi yoo sibira jiraatanii yoo rafuu baatanii. Amma natti hin dhiyaatanii rafanii jiran. Yeroo biraa garuu si qopheessuun si wali qindeessuu ni dandeenya. Hayyee yeroo biraa gaa walitti deebineeti dhimma ijoollee keetii kana ijoollee kee kana guutuun si waliin taa'anii akkuma amma aniifati haasofne kanatti isaanillee haasofsiisee hin dhiyeessina jedhee abdii guddaan qaba. Mee amma gara xumuraatti deemaa jirra. Wanni ati irraa maayii Oromoodhaaf waan amma haasofne kana keessatti waan hafe jira. Wanni Oromoon dhaga'uu qabu jettee kan jiru yoo jiraate fudhadhuutii dhaamsa kee dhaammadhu. Achirraanis waraana bilisummaa Oromootiin hooggantootaan miseensotaan dhaamsa ati qabduufillee achumarraan itti dhaami hin argu jedhee hin dhaggeeffatu. Egaa yoo dhaamsi kee wanno jedhee fudhadhuutii itti fufi. Dhugaa takkiitti dhaamsa waan inni dabarsuufi. Obboleeyyan keenya rabbii nama nu haa godhuuti nama taane eega nama taaneef ammoo halkanii guyyaa biyya namaa jirreetanii raaxoo biyya namaa itti if irraanfattanii if hin dagatina woboo teenya hin dagatina raaxoo biyya namaa isin irraanfachiisin nama jireenyi biyya namaa nama halkan rafee ganama ka'ee jechuudha. Saniifuu ifittiin irraanfatinaadha if hin dagatinaadha bakka itti galtan bakka itti booda'antan Oromiyaadha. Oromoo fi Oromiyaa teessan woboo teessan gungumatuu hin dagatinaa gungumatuu Oromoo fi Oromiyaan ni bilisoomti.
kun dhaamsa uummata Oromooti hawaasa Oromooti dhaamsa waraana kiyyaatis woboo tanii dhaamsa sii dhaamati gaacheenni kan kee gaacheenni sibiila rabbi sii haa godhu dhaaba kan kee dhaaba sibiila rabbi sii haa godhu utubaa kan kee utubaa sibiila rabbi sii haa godhu irree ta'e irree leencaa rabbi sii haa godhu ijji ta'e hubni sii bu'in adawwiin sin arkin warri hooggantoota waraana hoogganu jiru hawaasa keessanii fi waraana keessan waliin ammadhaa waliin simadhaa wali gannaqaa wal jaalachiisa jaalala jidduu naqaa waraanaa fi hawaasni wal jaalannaan biitti bilisoomte bilisummaa wanni nu harkaa qaba if jaalachiisa hawaasa keenya waraana if jaalachiisa if ammachiisa ummatatti if kannaa hin dheessina ummata hawaasa keessanii hin dheessina hawaasa isinis hin dheessina waraana isinis hin dheessina wal hin dheessina yoo wal dheessitan qaawa kana jidduutti diinni arkata qaawatti qaawa kana diinni arkata akka diinni qaawa isirraan akkanne warri waraana hoogganu jiru waraanaa fi hawaasa wal ammachiisa wal jaalachiisa wal qabachiisa wal hidha tokko godha dhaamsiin isin dabarsuu barbaadu dhaamsa kana hoogganummaa isin hoogganu jirtan kanaas hoogganaa haqaa ka sodaa rabbii keessa jirtu ka burjaajummaa keessa hin jirre ka gudeedummaa keessa hin jirre waraana keenya keessaafuu shamarran haraa shamarranii hirmaachisa lolchiisu warra waraana lolchiisu shamarran hirmaachisa namni addunyaan gaba wanti gama shamarraniiti shamarran keenyaa fi haawwan keenyaas hin dagatina waraanni keenya haawwanis keenya waraannis keenya isinuuf keenya walumaanuuf keenya waliin dagatinaan isin jaa wanni dhaamsi isin dabarsu an dhaamsi kiyya asumattiin goolaba. Hedduu galatoomii jaal Mahammadii baay'ee ulfaadhu rabbi umurii dheertu siyaa kennu ilmaan keetirra rabbi siyaa bulchu rabbi fayyaaf nagaa siyaa kennu jedhu buleessa kiyyaa rabbi qaroo keetittillee siyaa deebisu kabaja walabummaa niwus neetwork qabaattee dhufuu keetiif yeroo kennu kennitee halkan kana keessa teessee nu faana marii kana marii baay'ee dheeraa kana gochuu keetiif hedduu galatoomii yeroo nu kennitee fi egaa galanni kee bilisummaadha jennaa rabbi immoo nama walitti deebi'ee walii yaafatu nu haa godhuun jedha halkan gaarii si galatooma isinlee carraanaa kana isiniif asirra naafatan galatooma kaniin dabsallee rabbi na haa diriisu tani irraanfadhallee rabbi nu haa yaadachiisu yaamicha naa duraa ammaa dura afeerraa duraati tan afeeranii waamicha naa godhanii taniin dogongorallee yoo jiraate kanii itti gufadhallee yoo jiraate asumaanin dhiifama isin gaafadha naaf kolchaan isin jaanilleen. Hayyee galatooma. Haqaakan kuftanii jirtu yoomuu jirtu galmee seenaa irraa nuti calaqqiftu uffattanii qabdu seenaan dagatamne haqaaf laagan qabu dhiigaan katabame dhungoo nuuf taatanii nuuf madditaniifaa ofii gubattanii dhumtaan akka gucaa fooniin dhibamtaniis jirtuu seenaan maqaan yoomuu si yaadannaa qabsaa'ota haqaa dhaloonni yoomuu gaadiin teenye falmarra jirra har'aas kunoo duutan jennee du'aa sin jillee hininnannee obsaan murannoo isa sillaafis tarraaftanii idda jirree hundeen buqqifnaa geebafaa jibiilisummaa maqaa keessanii non dhaabbannaa. Waadaan nyaannu haadha qabsoof
harkallaannu gumaa baasna malee nyaannu faana goota irraas hin maaqnu Dangaasan sararaan irra maaqnu lafeedhaan ijaarraa irra maaqnu dunuusa qabduune irra maaqnu godaanna dacheerraa irra maaqnu waadaa samiif dachii irra maaqnu irbuun erbee miti irra maaqnu falmaa addaan kunnu irra maaqnu cicciinee dhugaatti irra maaqnu reebicha jabaatu irra maaqnu hidhaasin sarminu irra maaqnu haalli isaa hammaatu irra maaqnu rakkoof gad hin jennu irra maaqnu kan cabee tirfachaa irra maaqnu madoos wallaannachaa irra maaqnu kan kufees kaafachaa irra maaqnu kudheessa waallachaa irra maaqnu qabsoon saba keenya irra maaqnu hanga galma geessu irra maaqnu hanga wareegamaat irra maaqnu yookiin bilisummaa irra maaqnu Akaf kan kuftanii jirtu yoomuu jirtu galmee seenaa irraa nutti jalakkiftu kufattanii qabdu seenaan dagaatamne akaaf lakaan qabu dhiigaan kataabame dungoo nuuf taatanii nu maddi taanifaa ofii gubattanii dhumtaan akka gucaa fooniin dhibamtaniis jirtuu seenaan maqaan yoomuu si yaadannaa qabsaa'ota haqaan iyyaafannee arguun dandeenye kan fayyaatti jira saadamne gootan qaqqaalii bilisummaaf danuudha kan lubbuusaa kenne aboo qotee keraan keessanii boolla keessan bookni haa guutu dharaan miti dhugaa kuftanii lubbuu keessan nuuf haa jannatu hin bitaamnu hin gurguramnu kayyoo keessaan hin maseensinu murtataanii tu fakkeenya kan rakuutaan galmaan keenya daandii isaan eegalan galmaan keenya kayyoo sabboontota galmaan keenya isa isaan aggaman galmaan keenya haqa falmattoota galmaan keenya jirra nuti galmaan keenya nu dhaloonni qubee galmaan keenya galma isaan hankaakan galmaan keenya ga'uuf kaasnee qawwee galmaan keenya nu qaqqabeen duuduu galmaan keenya burqaan qabsaa'ota galmaan keenya nurkattiin xuraa'u galmaan keenya seenaan falmattoota galmaan keenya madda isaan baasanii galmaan keenya hin mirgisnan guusnu galmaan keenya bilisoomnu malee galmaan keenya qabsoo addaan kunnu galmaan keenya kan nutti laatanii galmaan keenya irbuu galaa sabaa galmaan keenya rabbitti hirkanne galmaan keenya humna waaqa jabaa galmaan keenya